Loksi godheera garuu Tuber. ani kiristaana miti. Kiristaana fawwitee haasofta taana. Inumaayyuu musliimoota isinirra wayya. Gartee isin bar nama jibbitu nama jibbochuun qixxee nama ajjeesudha. Yesus nama hundumaaf Sanyi maal godheen? anis nama hundumaaf an dhufe. Kiristaanonni nan simanne ana wajjin tokkummaa sin qaban. Eenxonni nan simanne inumaayyuu tokkummaa isaanii keessaa afoosha isaanii keessaa maanqisoo isaanii keessaa Gamme sanyii deebisime. Gamme isti andeenis ma. Amma dhiisida ilamanii balleessaanii tokkollee Sanyii deebisi bakka. inumaayyuu qeexxoota caalaa musliimoota durra caalaa jedhamte. Isaan turra wayya. bakka buutu musliimas bakka buutu dhaggeeffatu lachuyyuu bakka bu'eefi macaafa qulqulluutti dubbatta waan ta'eef qama warra kiristaanaa gadi. Irra caalaa isaantu sinirra wayya. Kinoo daawwit wajjin haa dubbatu dhiisi burte. Isaantu sin caalaa wayya. Ati immoo waaqayyoof situ waaqayyoof. Sanyii deebisime waaqayyo. Waaqayyo buna dhugaa. Ati eenyu waaqayyoo fi oowwitee kan dubbattu burtukaan. Ati eenyu mee waaqayyo si ergate kan namoota biroo Machis. Gamme dubbatu deebifaana bakka. Burte dhiisi maal haa dubbatan wajjin. Anillee isaa warraatti Barsiisa daawwit faanaa ta'e. Anillee isaanin nan deebisa siin garuu Maali waaqayyoon loliin ka? Waaqayyoon lolii waaqni lolu. Waaqni waaqanii Chaale dime namba. barumsa haaraa kana addunyaa guutuuf fideen dhufee sin jedhe. Ati anaanuun fudhanne maalsaa gargar baafteetu namoota bilokkoota. Kanaaf kan namatti faraddu ati eenyu? Eenyu seetaati? Kanaaf warra bilokkootee deebisi. Hunda isaanii deebisi. Kana achi immoo Miira keessaa bayti waan ani haasa'uu dhufee fi waan tokko dubbachuu fi ergameen dhufeetti eenyu akkasii erga waaqa taate amma fakkeenyaaf amma dubbachaa kan turte ati Pheenxees mitii kiristiyaana mitii jettee gini hoggaa maqaa Yesus waamtu waanan dhaga'ee fi Yesus obboleessa koodha jettee kallattii kamiin Yesus obboleessa kootiitta ragaa maal qabda kitaaba qulqulluurraa. Inni gaaffii lammaffaa immoo istii warra Kiristoosiin waaqessaa turan keessaa Phaawulostu ani waaqayyo jedhe moo Phexrostu ana waaqayyo jedhe moo Maatiyoostu ani waaqadha jedhe moo maal irratti hundooftee ati waaqayyo jettee of waamte? Maal irratti hundooftee jechuun ragaa maalii qabda waaqayyo ta'uu keedhaaf? Namni kanaan dura akka jedhe hin jiru waan ta'eef jechuu barbaaditan. okay. Eenyutu Yesus Kiristoos kan Pheenxeeti sin jedhe? Ayidallam kiristiyaana miti ati jetteetta jalqaba jechuudha. Si jammar jalquma kiristiyaana miti jettee islaamota wa musliimota wayyaa jettee dubbatte. Eessaa fiddeetu? Amma akkam beektaa gaaffii kun adeebisatamu. Eenyutu ragaa maalii qabdaadha? Waaqayyoon ta'uu kee maal irratti hundooftee ragaa kitaaba qulqulluu naaf fidi. Kitaaba qulqulluu amanta taanaan ragaa maalii qabdaa? Kitaaba qulqulluu hin qabdu taanaan ergaa musliimaa qabda taanaan duula jaraa duratti duulaa jararraa ergaa fudhattee dhufte taanaan garuu otoo nurraa afaan qabattee gaariidha. Ati eenyu? Ragaa qabda taanaan garuu nutti haasa'e. Ragaa kanaafini ani waaqayyoof hin jedhee jedhe. Atamma yeroo akkasana gaafattu bakka eenyu dubbattee bakka eenyu buutee haasaa jirti? Bakka kiristiyaanota bakka kiyya afurraa kaase kiristiyaana nama jedhu kiristiyaana nama jedhu nama Kiristoositti amanu bakka bu'ee Yesus Kiristoos kiristaanota warra isatti amanan kiristaanota jedheera. Warri isatti amanan duuka buutu isaadha. Kiristiyaanota warra isatti amanan. Kiristaanummaa isatti caafame naa baasi. Iddoo barbaadetti hacaano ilaa argadhe ilaala argite ergaa kee argadheera laa argite
Iddoo barbaadetti caafamu ati ragaa waaqayyoon ta'uu kee maalirratti hundooftee ani waaqayyoodha jette. Fidi ragaa. Maalirratti hundooftee jechuu barbaade. Iddoo barbaadetti abarraa. Eessaa fidde? Araabasuma. Maal isin jechaa ara beektaa abbaa koo? Kiristaanummaa eessaa fiddeeni? Inni leela gaaffii biraadhaan. Wantoota abbaa kee fidee. Gammee koo Kiristaanummaa eessaa fidde? Peentummaa eessaa Dhiifama wajjin gammee. Dhiifama wajjin. Gammee tasgabbiidha naasee inaariniiti nama tasgabbaa isitti taasaa jira ragaan barbaadasin jechaadha macaafa qulqulluu keessaa sanyii deebisi mee sanyii gashi. Sanyii deebisi sanyii. Biyyi lafaa ciccittee sin liqimsiti. Ani naarre. Waaqayyo si taararamu. Sanyii deebisi maal gammee sanyii deebisi. Ijoollee warri ilaal nama dhibba lama Sanyii fi tasjirtanii. hawwii. Ilaa obse. Waan tokko dubbachuu barbaade. Ilaa maalni beektu roobee gubbaa irratti waaqayyo maal jedheera beektaa? Sababa keessaniif warra namanneef gidduutti maqaan koo arrabsama jedhee dubbateera waan ta'eef warra kiristaanotaa utuu jala deemuu baattanii galtanii gaaffii gaafachuu baattanii gaariidha. Ergama eenyu akka baatee deemu hin gala waan ta'eef eenyuuf. Obboleesso kiristaanummaa eessaa Sanyii fiddee ati gashii. shaqaxa kana eessaa fiddeetti dhaadatta. Ati eenyu? Sagada hin jedhin gammee kiristaanummaadhaan. Kiristaanummaa shaqaxa. Nigdii bizinasa ittiin hojjetachuudhaaf namootatu fide. Fidi ka macaafa qulqulluu keessaa kunoo fidi kitaaba kee dubbisi. Maaliif baastee miti? Si wajjin dubbachaa jira miti maa baastee? Ofii bahee ani ittiin bune. Maaliifi konfidensiin qabu kaa. Kiristaanummaa eessaa fide ragaan qabu. Yesus Laani torkii isaa wayin situ baase taa ishii No, na dhagaye. gammee qoy. Obse na dhagaye. Anama wanti an dubbaddu macaafa qulqulluudha moo yaada biraan irraa dhagayeessi. Macaafa qulqulluu barbaada. Daasit haasaan koo macaafa qulqulluu erga ta'e na wajjin namni haasa'u yoo jiraate macaafa qulqulluu irra dhaabatee qofa haasa. Okay. Yaada Nama si wajjin haasa'u. Nama si wajjin haasa'u. Yisi Nama akkasumatti si wajjin yaada haasa'u sitti himaa gashi. iddoon qabu neetworkii. Ilaa nama si wajjin haasa'u mulee kan jedhu. Mulee kan jedhu lakkoofsa tokko barreessee fi mulee kan jedhu lakkoofsa tokko barreessaa jiruu fi sanyii galchi. Utumaan ittiin bu'in warra akkasii neetworkichi tufuutti ka'e bara. Burru jedhaa sun jedheetuma waan hin jedhe. Neetworkiin baasanet fakkati mulee Dubbii koo dhaga'ee mulee amanee galchisi injinar mulee kan jedhu. Namni dubbii koo dhaga'ee amanee fudhate jireenya qabaan jedhe hin du'aan jenne. Kanaaf of ajjeesi of annisii yoo barbaadde. Jireenyi gooftaa Yesuus harka jira. Kanaaf gooftaan Yesuus ana keessaan isitti dubbachaa jiraatu immoo. Mulleen hin jiru as keessa. Moo Injinar mulee kan jedhu jira ergateera lakka. injinar mulee isa jedhudha. Yaa siifan illee gashii hawwii gashii sanyii ol deebisi maaloo dhugaa waaqa sanyii ol deebisi. Sanyiin hin gaafu. Sanyii ol deebisi maaloo gammee Bata waanuma wal fakkaataa. Maali waaqayyo sanyi? Yaada biraa. waaqayyo waan gaafatan namaa deebisa bar. Yaa sanyiin hin fixate kaa naajjeessi qofa jedhamu. Isaa ajjeesuuf hin dhufne. Ofaafannis yoo barbaade. Hin ajjeesini ol deebisi bakka. Ol deebisi bakka dhiifama gaafata waaqayyo dhiifama gaafachuu barbaada. Okay. Eenyu. Nagaan firiifaa ta'u. Sanyii Nagaan siifuu siifan Obse maal taatee maaliif ati namoota duwwaa galchite ofii kennaa sooftu? Isheen deebii argatteetti yaa. Isheen ani Maariyaam macaafa qulqulluu irra sirriitti hin beeku nama macaafa qulqulluu. Isheen Maariyaam lammaffaa taateetti gooftaa irraa dhaga'uudhaaf waaqayyoo irraa qofa dhaga'uudhaaf miila koo jala taa'uu filatteetti. Kun immoo filannoo gaariidha. Yoo miila irraa fudhatamu itti bu'ina. Iddaa amma beektu amma sii galetti yaadi kee akkamatti akka ta'e laadhadhuuti bahe malee abaluun hin galchiini maa inni piromootarii taateef. Baay'ee of taasisu beektaa of taasisan. Namoota fixxe beektaa lafarraa utuu waaqayyo amma aangoo isiniif kenne nama fixxuma addunyaarraa. Kanaaf aangoo isinii kennuun dide. Obse. Ara sanyii ol deebisi maaloo gammee sanyii ol deebisi qaba. Obse maallu sin haasofna sanyiin kophaa isaatti macaafa nyaate.
Lakki dhugaa sanyii waan dubbatu qabaatu ni dubbachuu dandeessa obboleesso. Utuma caafa nyaate mana ajjeesi jedhu nama teeba nyaate fakkaataa lafa. Jibbaafsireetuun taane laa. Naajjisi erga waaqa taate naajjisi. Yihuudaan teeba nyaate uffannise. Kanaaf na ajjeesedhaam sanyii. Sanyii. Ayyee sanyiin dhufe bakka. Mulee wajjin dubbadhu bakka amma. Ela amma najjeesisin hin jedhu ani gamme akka nama baratee taasofna egaati waaqadha waan taateefi Namu deebite waaqayyo qoosaan jiru amma yeroo keenya finne garuu waaqayyo gaaffii dhaloota kamiyyuu hin deebisa. Sirrimoo sirrii miti. Kanaafan jira obboleessa. Najjeesisin hin jedhu amma Koi Alex na dhaggeeffadhu. Najjeesisin hin jenne amma najjeesuu dheengadda jalaa baafatte du'eera jette ani hin duune kinoo mucaan kun du'eera bu'aa fi jechaa turte ani hin duune amma waa'ee du'aa bira darbeera. Rakkoon qabu. Amma garuu ani waan tokko lubbuu foonii qofa lafarra jirta obboleessa. Isa yuutaanan immoo umurii kee amma waa'ee isaa miti. Maal ta'a? Turtii kee natti maddu rakkoon hin jiru sin geggeessa. Inni rakkoon qabu amma gamme isa miti isa. Amma ani waan tokko si gaafadhe amma. Ati amma masii fi waaqayyo maalidha garaagarummaan isaa kana naa deebisiin jennaan kootu naan deebisiin dabarte. Okay. Akkasittiin gaafatta taanaan gab jettee immoo dhageessa taanaan siban deebisa. Warra kaaniifis barumsaan kenna waan ta'eef asumaan. Lallabin kaa gabaabsi garaagarummaa sanaa deebise lallabanatti lallabiniti gabaabsi garaagarummaa masii fi waaqayyoo adda naa baasi. Haasaan koo lallaba. Dubbiin koo lallaba. Lallaba kanan dhageessu taanaan. Naa deebisi. Kanaaf jaallatu. Naa deebisi lallabaanu. Dhaga'uun kee dirqama jechuudha. Kanaaf amantiinis dhaga'urraa dhufa. Dhaga'uunis dubbii waaqayyoo afaan waaqayyoo keessa saba'uutiin. Kanaaf ani waaqayyoo yeroon dubbadhu dhaga'uu qabda. Dhageessee immoo amantii fudhachuu qabda. Kana hin gootu taanaan jireenya sin qabdu gaaffiin keessa deebii argachuu hin danda'u. Kanaaf natti hin lallabin hin jedhin. Kanaaf gowwaan garuu dubbachuu malee dhaggeeffachuu hin danda'u. Kanaaf dhaggeeffachuu dandeenya. Masicha dibamaa dhugaa amanamaa sagalee waaqayyoo ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos jedhamee himameera. Raajichi Isaayyaas waggaa 700 duratti durbi akka isheen ulfooftu maqaan isaa Maanu'eel jechuun waaqayyo gidduu jira jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoos dhalate garuu namoonni waaqayyo isaa guddaa isa sammuu isaanii keessatti inni tokko tokko sa'aadha inni tokko tokko waan adda addaa suuraa namaa sammuu namaa keessa jira. Inni garuu nama ta'ee dhalate warri kaan mandara moototaa keessatti eegu sooressota keessatti eegu inni garuu dallaa horii keessatti dhalachuu isaatiin itti amananii jireenya argachuu dadhaban inumaayyuu itti gufatan. Kanaaf masiicha jechuun isa ergame dubbii yaada hafuura qulqullu yaada ani isiniif qabu ana qofatu beeka innis gara fuula keessan duratti wanta gaarii isiniif gochuu malee wanti hamaa tokko illee keessan jiru jedhee akkuma raajicha Ermiyaasin dubbate masihii jechuun yaada waaqayyoo kan dubbatu afaan waaqayyoo ta'ee kan dubbatu yaada waaqayyoo fedha waaqayyoo jaalala waaqayyoo kan raawwatu jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos yommuu dubbatu akka jedhe isa ani ergameen dhufe ofiin waan tokko iyyuu hin godhu ofiin waan tokko iyyuu hin dubbadhu. Kanaaf isa inni naan jedheen jedha isa inni natti garsee qofan garsiisa dhageessisa taasisa everything from him even I from him I belong to him. Kanaaf ani ulfina abbaa kootiifan kenna Yesuus Kiristoos. Masihicha isa dhugaadha waan ta'eef Yesuus Kiristoos. Kanaaf masihicha jechuun yaada fedha jaalala waaqayyo goofticha hafuura qulqulluu kan hojiirra oolchuu kan dhageessisu kan mul'isu jechuudha. Every side by everything. Si deebiira. Ingiliffa keef galatoomi. Elaame ati amma jechuudha. Ati waaqa of hin jedhi malee namadha. Waaqayyo TikTokii fayyadamu. Waaqayyo akka kee kana bifa akka kee kana hin qabu waaqayyo akka gootti.
akka wallaalummaa kootte jechuudha. Waaqayyo tasuma si fakkaatu si. Tasuma waaqayyo fungaa akka kee kana miti ani akkam beekutti. Garuu ati mana fincaaniin deemta, fincaaniin fincoofta, shitti beetiin deemta, shaaworiin galta, wayyaa hin miiccatta, wayyaa hin jijjiirratta moo hin jijjiirrattu? Akka kee kana waaqayyo bishaan dhugaa, aannan dhugaa. Okay, gaafattee? Xumurtee? Okay, Itti fufnaa deebisa kaa eeyyee yookiin lakkinaan jedhe. muutii godhe dhaggeeffadhu ammas ifan deebisa. Isaayyaas 53 isa laallee akkasa jaallannuuf suuraa sibboo bareedu qabu ture jedha. Sanyii ammas hin baasa yeroon dubbadhu muutii qabadhu gaafatteetta deebiin kenna. Atillee dubbachuu gaafachuu qofa miti na arrabsuus yaalteetta. Thank you. Na arrabsuu keetiif galatoomne. Sunaan anna furdisa malee nan qallisu. Kanaaf isa laallee akka isa jaallannuuf suuraa simboo bareedina hin qabu. Sanyii moototaa keessatti eegan inni garuu dallaa horii keessatti dhalate. Akka waan ilaalanii bira darban tuffatamaa wayiiti. Akka waan waaqayyo isa dha'ee fakkaata, waan dha'ichi waaqayyo sarara buufatee fakkaata jedhama caalu. Kun waa'ee Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos kun garuu waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos kun garuu namadha. Kanaaf erga Yesuus Kiristoos immoo akkas ta'e hammam anaan immoo caalaa akkasin naan jettan caafameera. Erga anaanuu akkas jedhan isinin immoo hammam akka jedhan isin ajjeesuu akka barbaadan beekadhaa. Garuu isinin utuu hin taane isin dura anaan akkasaan akkas naan jedhanii irratti taasisanitti lakkaa'afadhaa. Gaafa Saa'olitti mul'ate maaliif isaanin ari'attaa? Isaan kan kooti hin jenne. Yesuus Kiristoos gaafatti mul'ate ulfina isaatiin maaliif na ari'atte? Maaliif na arrabsite? Maaliif na rukutte? Maaliif na hiisifte? Maaliif na ajjeeste? Jedhee ittisa gaafate. Phaawulos gaafas eessattan si argee? Yooman si argee? Yooman si argee? Ani isaan keessa, isaan immoo na keessa jedhee deebiseef. Jaallattus jibbitus anuma isa bareedaa kana keessaan Waaqayyo gooftaatu dubbachaa jira. Waaqayyo gooftichatu mul'atee jira. Kanaaf mul'achuu ijoollee Waaqayyoo uumamni hundumtuu dhimma eeggachaa jiru. Kanaaf ani ilma Waaqayyooti. Ani Waaqayyoodha. Galanni Waaqayyoo abbaa kootiif haa ta'u. Namni na dhaga'ee dubbii koo dhaga'ee fudhatee jireenya qaba. Namni dubbii koo dhaga'ee hin fudhanne immoo jireenya hin qabu. Firdiitutti jira. Taasise. Gaaffii biraa yoo qabaatte gaafadhu. Fixattee taanaan immoo lafa qabadhu yookaan keessaa ba'e jechuudha. Laballee nan qabadha. Ati garuu jechuudha waaqa ta'uu kee waanuma tokko hojjettee liivii kanarratti waanuma tokko hojjettee waanuma tokko jijjiirtee waanuma tokko bishaanumallee gara dhiigaatti dhiigumallee gara maayitti jijjiirtee mallattoo tokko maa hin agarsiifne. Mee rakkoon isaa maayinni waan gaarii tokko maaliif waaqayyo nama ajjeesu waaqayyoon qoramu egaa jettee waanuma evidensii yookiis immoo ragaa qabatamaa waaqa ta'uu kee mirkaneessu tokko maaliif fuula miidiyaa kanatti baaftee maaf hin agarsiiftu? Yookiin bakka waanuma ija hin qabne tokkotti ija gootee yookiin bishaanuma dhiigatti jijjiirtee yookiin waanuma tokko gootee evidensii qabatamaa tokko dhaloota kana maaf hin dhiyeessine afaan duwwaadhaan ani waaqa maaliif jetta? Ragaa qabatamaa waan tokko hojjettee jijjiirtee maaf hin agarsiiftu? Rakkoo samaan moo hin dandeessu moo maaliif? Waan qabatamaa wayii jechuudha. Waan matti si amannu waan matti qooshi. Okay, muitii qabadhu. Akka jedha. Waaqayyo ani raajota kana hin ergine. Isaan garuu ergaa ofii isaanii fudhatanii hin fiigu. Ani isaanitti hin dubbanne. Isaan garuu raajii dubbatu. Raajii hin dubbatu. Isaan wanta ani yaadee qopheesse duukaa bu'aniiru otoo ta'ee silaa dubbii koo saba kootti himanii karaa isaa isa jal'aa fi hojii isaa isa hamaa irraa isa hin deebisu turan. Isaan garuu raajii qofatti raajutti darban. Kanaaf isaan ana biraa miti sobdoota jedhe Waaqayyo. Hin dhaaltaa, hin dabartaa warri jedhan. Dubbii dhugaasa Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo akka koo kana warri hin dubbanne
hundi isaanii sobdoota. Ani garuu dhugaadha. Karaa jireenyadha. Kanaaf dubbii Waaqayyoon dubbadhaan. Warri hin amanne immoo milikkita gaafata. Milikkitinni Iyyasuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uusaa milikkinni kan biraan kennamu immoo hin jiru. Inni maqaa namaa waamu ni mul'ata argee abjuusi argee dubbate ergaa wanta akkasii dubbatamu raajonni sobdonni iyyuu wantoota akkasii ni taasisu. Yoo waan akkasitti dhufte immoo sadarkaa waaqummaa kootiin utuu hin taane inni sadarkaa raajummaa koo isiniif jedhee wantanis yoo isin na fudhattan waan ani isiniif taasisudha sun. Kanaan duras taasisaan jira. Naafa diriirsaan ture, dhukkubsataa fayyisaan ture, hafuurota hamoota baasaan ture, dinqinaan hin goone hin jiru. Tarii YouTube irratti waan nan argineef kanaaf sitti abjuu sitti fakkaachuu danda'a. Kaleessa modeen gadda. Intalli tokko akkuma kee kana bambantee milikkiti tokko nyinyi jetteennaan okeen jedheen. Atamaaf viidiyoo kee banin jedheen. Yeroomsan ishin amma akka peentee of goggootee peenteedhaaf hin haaftee ol ishee goggodhannaa haasaa ishee keessatti dhagahin jedheen. Yeroon silaadhu baagiraawundii kee ortodoksiidhaaf haa ta'u iyyuu malee hafuurra waaqeffannaa isaan waaqessan maatii kee hafuurri sun amma sirra dhufee sii kanaa amma kee fi fiicharii kee tootaalii kontirool si godhee jira. Ati garuu kanan beektu gaafan jedhuun akkamittan si beekere jennaan. Anuun beeku. Kanaaf namni hin amanne hin amanu. Namni hin amanne milikkita abiddatu waaqarraa buuse amma hin amantu ati. Maaliif? Dubbii dhugaatti hin amanne waan ta'eef. Namni dubbii dhugaa kanatti amane garuu amaneera. Kanaaf ulfina Waaqayyoon arga. Namni dubbii dhugaa kanatti hin amanne garuu hin amanu waan ta'eef ulfina arguus hin danda'u. Kanaaf sanyii dubbii dhugaatti jalqaba amani. Duraan dursi mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaddadhu inni kaan hundumtuu siif hin dabalama jedhamee caafame malee kosooraa wanta aduun gadi ari'adhuuti Waaqayyo Waaqa ta'uusaa mirkaneeffadhu jedhamee hin caafamne. Eshi gamme nan gabaabsa nan ba'a namoota baay'ee nagashechaa jira waan ta'eef siifan ba'a. Dhaloonni as jalaa wanti beekuu qabdanii namichi kun bitamee dhufuusaa bara mana kana jalan deemina anarraan boodallee as hin deebi'u. Garuu dhaloonni as jalaa namicha kanarraa of eeggadha. Hafuura amaa jaajaatamii. Deemasi lamu deebiteen dhufe durayyuu si waamne. Saayitaroot የሰይጣን ጎረቤት gamme injiinar ሳይጠሯት አቤት የሰይጣን ጎረቤት ani waamen hin dhufne injiinar muluqeen xinaasaadha gaaffii qabda taanaan kottu gaafadhu as dhuftee jaajaan bitan maal jechu qoome jaajaan kun maal akka ta'e hin beektanim mindin no jaajaa what the meaning of jaajaa beektanim garuu seexanni waaqarra sinitti caalee waaqa keessani waan ta'eefi kanaaf waaqayyoorra sinitti caaleera kanaaf waaqayyoorra caalchiftanii seexana faarsaa ooltu. Please, Waaqayyo gooftichi tokko inni isaa fura qulqulluudha. Innis isa ana keessaan isinitti dubbachaa jira. Inni gurra qabu isaa furri qulqulluun dubbatu waldaatti haa dhaga'u. Inni gurra qabu isaa furri qulqulluun dubbatu haa dhaga'u. Inni dhaga'ee fudhatee jireenya qaba. Inni dhaga'ee dubee immoo firdii ofitti fideera. Yesuus Kiristoos kanaaf jedhe. Ani isinitti hin faradu, ani eenyutti iyyuu hin faradu, garuu kan isinitti faradu jira. Innis seera Museedha, innis dubbicha isin dhageessanidha. Kanaaf ani garuu firdii jalaa isin baasuufan dhufe, ani garuu jireenya isiniif kennuufan dhufe, ani garuu gara ifaatti isin baasuufan dhufe. Yoo natti amantan jireenya qabdu, yoo anatti amanuudhaa baattan ni duutu. That's it. Ani waaqayyo isa tokkicha goofticha biraan dhufe kanaaf dubbisaan dubbadha. Kan waaqayyo biraa ta'e dubbii waaqayyo dubbata. Waaqayyo immoo hafuura isaa safare malee hin kennaa jedhamee caafameera. Inni seexana biraa ta'e yaada waaqayyo dubbachuu hin danda'u, gochuus hin danda'u. Okay, itti fufii Alex. Okay, galatoomi. Anillee muluqeen haasoodheen ture. Waa fedhee fuula wanti mul'achuu qabu wantoota konfiyuuzhinii uumantu jiru beektaa amma iddoo kanatti gammeen xirritti godhiiti beeksisaa fi adeemi. Kaleessas gadda saaseera nama gaafa naasoo ariifachuun barbaadu. Wanta kiristaanota
mufachiisu haasa'uun barbaadu, wanta gammee mufachiisus haasa'uun barbaadu, waan dhugaa irratti walii galla yaada mo'ataa qabannee darbuutu barbaachisaadha. Namoonni jalatti arraba dhedheeressitan, namoonni jalatti callistanii akkas dubbattan, inni deebiseetu sin arrabse waan biraa ta'a. Gammeen iddoo kanatti wanta nani appreciate godhu ammas dheengadda saasa'an ture waan kana arrabsuu dhiisuun kee waan guddaadha. Namoonni immoo gaafa dhuftanii seentan nuun barbaannee filannee dhaggeeffannee chaanaalii kanarra dhandhee mana isaa seennee haasa'aa jirra. Namni nu gottotee nu geessee, namni humnaan nu geessee haasa'aa jirru hin jiru. Isa dhufeenii deebi'ee gorsuutu hin taane ofii kunan deebi'a. Namni irra tiiktookii kana fayyadamu daa'ima miti, mucaa xinnoo miti, hundi keenya beekoodha. Gatii kanaatiif abbaan hordofuu barbaadeen hordofaa, abbaan dhiisuu barbaadeen dhiisaa, gorsa sin barbaadu, arraba sin barbaadu. Nuti immoo gaafa asirratti haasofnu amantaa biraa wajjirraan wanta walitti nu buusu, Waaqayyo wajjirraan wanta walitti nu buusu haasa'uu hin qabnu. Waaqayyoon nama nu fakkeenyaaf an ofii koo aariyaan gubbaarra kan taa'u kiruubeliif suraafeliin marfamee teessoo isaarra 20 arfanumaan guddoonni sun fuula isaatti gugguufanii ati qulqulluudha, ati jabaadha, guddaadha, manamaadha jedhanii sagaafa guyyaa dhumaa deebi'ee firdiidha. Irratti uumamuu biyya lafaa kanarraa eegalee hangaarraatti Phaawulosii fi Yesuus qofaatu jedhe malee nama kan ta'e keessaa kana kan jedhee fi kan qabatee achaas ba'e kan biraan hin jiru. Moodeliin koo Phaawulosii fi Yesuus Kiristoos daasit. Kanaafi maanyaa muruu koo jedheen lafa kaayan warra aduun gadii kamiyyuu jala nama daaluu hin dandeessan. Itti fufi. Egaa naan xumuradha gaa amma